inseenina please inseenina nam tokko dhiifama garuu maaliif hedduu miira keessa namna hiixan nuti alhamdulillah nagee fayyaa qabaanne jiraanii jaarsa yoo gabbee fude waa takka nan raanii irra tu'an waa takka sanarraa hir'isutti hin jiru nanaa gabsine nan beeleessine ilmaan sanaa gabsine hin beeleessine jiraachisetti kaanis dandee jiraachisa inni dandee ni jiraachisa dandeetii fuudhaami aywa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii jajjabaatanii baga nu jiraattan jecha alhamdulillah rabbil alamin nutis fayyaa nagee qabna. Bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'oonni irraa buqqaatee siin haala qabdu jecha akkasii hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya arraan tana fatiyaan maal qabattee dhuftee yoo jettan jechuun keessan nolamu yoo jettan arraan tana viidiyoo takka ta duniyaatuuf arraan tana gadhiistee tokkoon arkee hedduu viidiyoon san miira keessa na galchite garuu hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya namuu ni beekna namuu ka bultii keessa jirus ni beekna bultiin dhugaadha dantaa gama lameenitii jetti Oromoon. Dhuga bultiin dantaa gama lameenitii bultiin wasaasa akkasii alhamdulillah rabbil alamin namu ka bultii keessa jirta waa'ee bultii ni beektan. Ammas hanga takkas dhalaa muslimaa takka waa'ee shariyaa dhiirti muslimaa takka waa'ee shariyaas ni beekna jeeti yaada namu ni beekaasi. Shariyaan teenya dhiiraaf afur hayyamtee jirti. Dhalaa immoo jaarsisii abbaan manaas tokkuma. Shariyaan dhiiraaf afur maaliif hayyamteef alhamdulillah shariyaa teenya afuudhuuf hayyamameef jira. Nuti immoo dhalaan waa'ee fuudhaa kana dhugaa rabbii gama hinaaffaatillee yoo ta'e dhalaan ni hinaafti. Irra hedduun dhalaa warra jahannamaatii jedhan warra azaabaatii jedhan irra hedduun dhalaa warra azaabaati. Maaliif dhalaan takka arraba siitiin azaaba seenti. Waa hedduun azaaba seenti rabbiin warra sanillee nun godhini rabbiin warra azaaba sanillee nun godhini maaliifin tana hunda haasa'e dhugaa jaarsi tokko ni fuudha yoo fuudha fedhes dhalaan haati feete haati manaa feete abbaa manaa si alan baastu akka qalbiin ala ba'ullee hin barbaattu dhalaan feete jechuu kiyya maaliifi isii malee ka biraallee akka laalu hin barbaattu. Garuu akka qalbiin sa'alan baanee fi fadhii isaanii guutiif fadhiin maalii hojjetan isii jibbii ala qalbiin alan baatu ni beekna dhiirti hedduu fuudhu feeti haa fuutu dhiira hayyamameef rabbiin hayyameef nuti waan rabbiin hayyameef har'a dhorkuu hin dandeenyu niin fuudhaa jee danda'ee fuunaan ahla wasala naa fuudhu anas na danda'ee taa fuudhu isaanii danda'uu deemaami ni danda'a isii fuudhee na darbuu hin deemu. Sila shari'aan akkatti hayyamte walqixxeessee jiraachisiidha. Dhugaa anas yoo narraa waan takka hanqisin isiirraas waan takka yoo hanqisin dandeettii qabaatee fuunaan waan shari'aan hayyamteef guutuu ni danda'a. Ammoo narraa dhabee fuudhee hin ji'an maaliif narraa dhabee fuudhee hin ji'u? Akkuma amma duniyaan viidiyoo waraabdee gadhiisteetti fatii asii karaa banuuf jira. Jaarsa keessituu ala baasee alan baasni ani jaarsa kiyya. Jaarsa kiyya sila ala bahe qaata bahe waggaa 10 meeqa jira alhamdulillah rabbil alamin ilmaan mataa 4 wajji horre alhamdulillah jaarsa kiyya nadhiisee ala bahee hin laallanne garuu fuudhee akkatti fuudhettis haa fuudhu dhiira dhugaa yeroo san aaraa fi intala ani duraan hayyameef bahar fuudha feenaan intala ani jaaladhu intala siif taatu taanaan fuudhi duraan karaa baneef dhugaadha. Garuu akka ati jettee kanatti fatiyaan karaa banuuf ijjete dhiira hunda ramasulaa miti an dhiira takkicha abbaa manaa kiyyarraayin beekaa malee dhiira hunda ramasulaa miti. Bahar waa'ee bahar hin beekaan fuudha bahar irraa dubbachuu dandeenya. Kabiraarra dubbachuu hin danda'u kabiraarra hayyama kennus hin danda'u. Bahar fuudhe dhugaa ilillii fuudhe. Duraan ililliyaan hin jaalanne dhugaa hin jaalanne yoo tunjuu gizee jiru mana kiyya turte. Hojii nyaachuu ture.
maaliin isiif jibbee ni beekta namoonni beeka daawwattoonni kiyyaas ni beeka na dura teessee jecha naan jechuu sitiif safuu wallaaluu sitiif hin jibbee malee waan biraa waan nagooteen qabdu nama narraan ajjeesneen garuu jibbuus jaaladdu isaarra masaanuti jaartii jaarsaa kiyyaati. Hammaatus toltus namni kun wal jibbee umrii isaa wajjin umrii hin jiraatu. Araaramni jira araaramni karabbiiti waan finni jirti. Adda fagaannee wal jibbinee bakkee wal dhayinuu hin qabnu maaliif boru ilmaan baar ni dhaltiisiinis jaartidha dhaluun sin olamtu. Ilmaan siisan ilmaan kiyyaaf obboleeyyan. Bakkeerraa dhibee achi fageessuu hin qabu. Dhugaa wal diddaan jiraannaan goojjota keessa dirqama hojii galuu miti. Namuu bultisa qabata. Isinis bultisi qabatte garuu ahli nageeyaati. Wal bira dhufanii waliin ziyaaranii gaafa ilmaan hortes ilmaan kiyyoo hojii obboleeyyanii wal barsiisanii wajjii jiraachuun nima jirti. Dhugaa gaafa san lolee aari lolee maaliif waan yaan naayyamne isin na lolchise gaafa sanis maaliif jecha jaamne tokko na bira teessee naan jetti. Sanis dogongora kiyya jette dogongorrisi rabbii dhiifama godhaafi dhiifamallee naa godhi jette dhiifamallee godheef. San dhimma keenya duniyaafin kan dubbachuu barbaade hordoftaaf hojjettoota kiyya narralee ilaalina. Maaliif dubbiin tun miira keessa waan nagalchiteef. Duniyaa na beekti, mana kiyya ni beekti, bilbila kiyya ni beekti. Nasihaa akka obboleetti akka naa kan yoo barbaadde na bilbilte yookaan miilaan dhuftee magaalaa tokko keessa hojii jirra. Miilaan dhuftee fatiyaa waan akkana akka kiyyatti waan akkana kan dhaabbachuu qabda yoo jette gorsa. Ammoo yoo ani haadha dhimma anaa bara yoo ani dandeeyadhee yoo ani onnee san qabaadhee jaarsa kiyyaa fuudhuu jee yoo naayyame anumaatu haadha dhimmaati. Namni isin tana keessa dubbatteellee yoo nasihaa obbolummaa rabbi naa yaaddee yoo naa dubbatte garuu waan na baasa waan na baasne anaa beeka. Waa'ee bultii kiyya anaa beeka jechuu kiyya. Duniyaarra ol baatee jecha kana hunda jettee dubbattee ani biraan jira magaalaa tokko hojii jirra. Maa as dhuftee nasihaa naan kanneen viidiyoo raabdee maa qilleensarra gaddiisti. Jaarsa kee gabbahee manarraa bahee nin fudhaa jee alatti hin baane. Yookaan nin fudhaa jee mana dhalaatti hin galle. Anuma bira taa'ee nin fudhaa jee malee jaarsa kiyya gaafa duraa anaatu siin fuusa jee dura deemu ture. Ammas tarabbiin jee malee takka illee hin taatu obboleetti dhaggeeffadhu. Jaarsa kiyya hidhee taayin fuutu jeetiin hidhee mana keessa dhorkuu hin danda'u. Dhiira gabbee haraam hin daleenye gabbee waan balleessine waa gabbee dhadhaa jala deemee bakkee dhadhaan jirtu hin galle manuma isaa taa'eeti niin fudhaa jee akka dhiira tokkotti fuudhe haa fuudhu san kabajaa naa qabu. Ati amma kabajaa dhabaa siif fakkaatuu dandeenya garuu ani kabajaa naa qabu. Silaa jaarsa kee gabbee amma dhalaa jala kute wayi dhalaa jala kute jeetiin ganda keessa isa barbaadan ganda keessa fiffiiga. Garuu manuma tokko keessatuma jiraannu niin fudhaa jee anis yeroo san aaree inaada isa wajjin seenee innis inaada saniin fuudhe. Fadhu jaallatee haa fuudhu fadhu inaada kiyyanaa fuudhe akka fuudhetti. Amma jaartii baarii lillimis. Ammoo gama tasliimiin inaadaan fatiyaa ililli gubuuf tasliim fussuu deemti jette. Tan hundaati maaltu si beeksise? Inaada ta'uu jaalala ta'uu fedhuu jaaladheetifin jaarsa kiyya intalti tun siif taate fuudhii jechuun ni hin dandeenya. Ati kana hunda maaltu si beeksise? Bultiin tun tiyyana fakkaatti. Anaa murtee irraa itti qaba. Dhaggeeffadhu duniyaa. Anaa murtee itti qaba. Ati een ganda dhugaa abdiin fuudhee jettee ganda keessa deemtee abdiin ala bulee jettee wajjimoo oreeru turre. San akka nama tokko akka obboleeyyan tokkotti akka geelummaa tokkotti akkas godhu turre. Garuu arraan tanaati. Fakkii naa goote. Akka baaraalee gabbee hannaaf dhalaa jala gabbee sharafa isaatillee miti san. Haa fuudhu dhiirti nima fuuti. Arras boruus nima fuuti dhiirti. Ati abdii akkasiin maraatteef san alaa galchitee san qabdee nama hunda wal dhabdee boru yoo itti kaase nima fuudha. Yoo fuudha kaastee boru dhorkitee hin dandeessu maraattus garuu kabajaa keetii fi kabajaa ilmaan isaatis mana si deebi'e. Alhamdulillah ji. Kun inaada sin ta'uu qotaa sin ta'uu dhaggeeffadhu. Tun waan shari'aan teenya hayyamte. Fadhuun tasliim gubbaa takkan idee fusisa.
san dhimma kiyyaaf dhimma abbaa manaa kiyyaati. Abbaan manaa kiyya na jibbee hin fuudhu nin jira bakkuma ta'an ani dur kabajaa guddoo naa qaba. Haadha ilmaan isaati. Amma kana booda yoo fedhe sadiiwwan fuudhuu ni danda'a. Lama fuudhee miililli qalmata sadaffaa tasliim miti afuraffaa sidaachuu danda'a. San yoo innummaan fedhee naan mari'atee sanuu yoo ani hayyame fuudhuu danda'a. Taraa duraa bar taate qotaan fuudhus ilillii fuudhee bar. Amma immoo hayyama kiyyaanii kabajaa kiyyannaa fuudhu deema. Ililli gubuuf hin jenne ililli gubuuf miti. Ilillummaan sanuu waltaanee yoo fuusisne maaliif beektaati? Amma akkanatti guuttee gizee haasoytu kana hedduu na ajaa'ibsite. Maaliif bultii teenya numaatu irra abbaa numaatu abbaa dhimmaati. Numaa if guutee haasoo danda'a malee namni irraa guutee haasoo hin danda'u. Amma waa'ee bultii kiyyaa numaatu if ta'ee haasoo danda'a. Ati naaf taatee bakkeetii taatee haasoo hin dandeessu. Maaliif? Kan hin laalladhus anuma. Kan hin bultii kana keessa rakkattus anuma. Dhugaadha. Anaaf beeka. Abbaa mana kee fuudhee jaala hin baane dhalaa jala. Anuma bira jira. Akkuma shari'aan jettus gaafa fuudhees namuu waa'ee shari'aa ni beekna. Har'as ni mo'an. Akkuma shari'aan jalatti hojii yaana. Alhamdulillah jiraatee fuudhuun anaaf gammachuudha. Umrii dheertuu rabbiin haa kennuuf. Walumaan umrii dheertuu rabbiin haa kennu. Maaliif? Jiraateeti fuudhu jira. Alhamdulillah. Hanqina qabaadhee miti, rakkina qabaadhee miti, jibbaa kiyya qabaatee miti. Anuma bira jira abbaan Hamzaa. Maaliif? Abbaa ilmaan kiyyaati. Haadha ilmaan isaatiiti. Kabajaa guddoon jirtu jira. Fuudhi immoo waa'ee fuudhaa kana dubbachuu deemta. Na jibbee ni fuudhaan jiru. Silaa na jibbee anuma tanaas madhiiseeti gabbee ala fuudha. Yookaan gabbee dhalaa jala kuta. Garuu kabajaan anuma bira taa'eeti. Eegas illee namni balleessine hin jiru. Balleessee dhiifama naan jee oonfiin tarabbiiti. Anis tarabbiin caala. Waa hundarra tarabbiin caala. Kun hundi ammas namuu bara. Ililnis dhuga bahar heerumte. Gaafa sanee jaalattee maraattee iyyitee heerumte. Kunis hireen qooda rabbiiti. Waan rabbiin jee malee hin taatu takkallee. Ani akka gama kiyyatti waan rabbii jee malee takkallee hin taatu. Isinis hirumaa godhe. Yeroo san kaanee lollee arrabsinee sila harkaanuu hin dhiisnu. Garuu rabbumaa qooti. Kana hunda rabbiin ganamaan ni ta'a jee waan katabame tokko siif hin hima. Har'a tasliimni fuudhaa jennee jirra. Yoo rabbiin ni fuudhaa jee nama fuudha. Yoo rabbiin hin jeen immoo fuudni kun nuti jechaa ollus hin ta'u. Tun rabbii tokkochaa qofa harkaa qaba. Waan ati qabdu miti waan ani qabu miti. Saniif obboleettiti ol baatee viidiyoo maratti haasa'u miti. Ani si biran jira. Na beekta mana kiyya ni beekta mana kee ni beeka. Na yaammatu sitti dhufa. Dhuftu ala wasala ni beekta mana kiyya. Akka obboleetti tokko dhaamsaa fi gorsa. Gorsa kee naataatu ittiin dalagadha. Naatoo baattu anaaf beekaa dhimma bultii tiyyaa ni dhiisa. Yeroo san nagaan afaan nagaan na dubbate gammachuunis sirraa fudhadhee naataatu irratti ittiin dalagadha. Naatoo baattu lafa kaayatiin waan sammuun tiyya naa jejjeen dalaga. Akkasiin siin jaa obboleettiyyaa hedduu miira keessa na galchite. Maaliif? Qotaa ilillitiif fatee aboota ilmaan kiyya alhamdulillah rabbil alamin gammachuun jiraachuu jira. Kun hundi siimeetiin jira. Waan rabbiin je'ee malee takkallee hin taatu. Anaaf abbaan Hamzaa waggaa meeqa hojii jiraachuu jira. Gammachuuf kabajaa hojii jiraachuu jira. Garuu har'aan tan inni fuudhaa jees fuudhasaa yoo rabbiin dandeesse haa fuudhu. Tunta rabbiiti. Ani hojii rabbii sin seenu fedhii isaas dura hin dhaabbadhu. Garuu na jibbee fuudhu deemaa jeetiin xiqqishoo takkallee sammuu tiyya keessatti hin kaayu. Maaliif? Jibbaa kiyya qabaateeti miti. Na jaalataa na kabaja. Hundarraa anaat dursoodha. Anaat jaartii guddoo. Kabajaa guddoo naa qabaa, jaalala guddoos naaf qaba. Waan hundi darajaa qabaa bara. Anaaf inni rakkoof bal'oo hedduu hojii dabarsine. Alhamdulillah. Sanuu jaalalti teenya akkatti fuufu gooti malee har'aan tana karumarraan dhaabbattu. Akkatti fuufu. Ani bahar fuudhee jee jaalalti hanganta kanarraa hin irrattu. Inninis fuudhee jee hanganta akka jaalalti isaa irraa
narraan irrastu. Maaliif ni beeka amala jaarsa kiyya. Innis amala kiyya ni beeka. Maaliif waggaa meeqa wajjin jiraachuu jirra. Akkasii obboleettii tiyya. Alhamdulillah rabbil alamin garuu kanaafiin sinjee dhalaan irra hedduu irra azaabaati waan hin jeef kana. Dhalaan karaarra simeessiti. Taanis karaarra si deebisti. Ammaati tana keessa Fatiyaan qootaa fi lillii garaa gubuuf tasliim. An tasliimin dirqiin baarii yeroo hin jenne isumaan naddufe waa'ee kanaas. Tasliim ilmoo xiqqooti. Ilmoo xiqqoo. Arra tasliim yoo haftellee anumaatu sanuu waa'ee fuudhaa kanuu baarii dubbate. Yoo tasliim illee hafte bahar boru tabiraa harka dheessa daffaan hin fudhaa hojii jaalanna laalee fi taanaaniif ni fuudha. Sanuu an laalee fi lammataa taateemi san rabbiin haa tolchuuf rabbiin haa qajeelchuuf bultiidha. Sana abbumaatu tolfata. Rabbiinis ni tolcha. Tasliim yoo jette immoo tasliimaan dirqiin heerumii bahaar hin jenneen ilmoo daa'imaatii hiree hedduu eeggata. Saniif heerumii hin jenneen ifiif naan dhufte garuu ani tasliimniin jaalladha niin kabajaa naamusa siiniin beeka saniifin hayyame qeebale harka bal'aan. Akkasii obboleettii duuniyaa waan siin galiin jira. Ani koomiitiitti illee viidiyoo kanan waraabbanne garuu xiqqoo miira keessa nagaltee dubbiin ta'e. Waa'ee bultii nama tokkotti abbumaatu ol bee haasa'a. Bultii xiyyaanaa beekadhaan. Bultiin xiyya tun yoo waan kun waa ta'e ni baddiis ni beeka ni yaada nama yaadu tokko. Yoo waan kana ta'es ni toltis ni beekaa bara. Akka nama bultiin isaa akka badduun barbaadu. Akka toltuuf barbaada malee. Rabbiin haa tolchu. Nuufillee haa tolchu. Hordoftoota fi hojjamtoota kiyya. Natti illee mufatina. Onfi afoon illaahi maaliif? Dubbachuu illee hin barbaanne wallaahi miira keessaan galee. Duniyaan akka geeleetiyyaa akka obboleettii iyya takkaatti na cinaa dhaabbattee miin beeka. Dhugaa gaafa roorroosanis na cinaa dhaabbattee na hojii iyyuu turte. Garuu har'aan tana viidiyoo akkanumatti kaatee gizee waraabdee gaddiistu viidiyoo san gaddiisu dura Fatiyaa jettee maana yaamte na hojiin gorsa naan kan gorsa barguddoo fi xiqqoon qabdu. Maal nan gorfatin? Ol baatee komiin akkaasuu miti maal nan gorfatin? Ani gama kiyyaan tasliim bahar fuudhu deemu san gammachuu guddoon itti qaba. Ina addaaf illee miti. Namu laalaa jaarsi jaartirra fuudhu san haa laallatu. Ilillinis gizee laallatte san gammachuun qaba. Garaa qulqulluun wajji fayyee hojii jiraadha. Maaliif laalaati yesiin isaa garte? Fatiyaan gaaf sanaan gamta kan dhukkubseessan. Isinis ni beekti yeroo san. Akkasitti hangamta akka qodanaa keessi. Yeroo san hangamta akka qodanaa keessi ni beekti yeroo san isiin. Garuu namu bultii teenya. Bultii fi beekaa malee bultii namaan beeku. Ani bultii tee beekuu hin danda'u. Akkaataa bultii teetti jiraachuu jirtu sumaaf beeka ani beekuu hin danda'u. Akkaataa jaarsa kee sumaaf beeka. Anis akkaataa jaarsa kiyyaa akkaataa abbaa Hamzaa qofaan beeka. Jaarsa magaalaa kana buutuu ani raamsuulaa miti. Karaa bantee ani karaa rabbiin jeen baneef jaarsa kiyyaa. Alhamdulillah rabbil alamin arras borus jiraannaan numan banaaf hanga shari'aan ayyamteef. Karaa banteef kana uleen godhatina. Warra akka fakkeenya akka duniyaa fa'aa uleen godhatina. Jaarsa keenya dhiira keenya isumaa karaa baneef ana qofaa miti. Dubartii hedduutu karaa banii jira jaarsa. Sarrabbii jee ani kaniin karaa bane takkichaa kiyya abbaa Hamzaa qofaafi. Magaalaa kana guutuu kaafuudhaa jeetiin fuusuutu hin jiraan. Takkichaa irra gaafatamaa naa qaba. Abbaa mana kiyyaati. Bagan baneef. Sheenaatti hin qabu. Maaliif boru waan rabbiin naa qoodu isuma takkichaa qofaaf beeka. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya. Hedduu miira keessaan galee dhiifama naa godha. Wallaahi dhiifama naa godha. Maaliif hedduu duniyaan hedduu har'aan tana miira keessa na galchite. Dhugaa rabbi hedduu miira keessa na galchite. Akka nama tokkotti akka obboleetti tokkotti ni ilaala. Garuu har'aan tana gorsa naa kannirra ol baatee viidiyoon waraabdee naa gaddisuu sadii irra wayyaa ta'eef. Amma dhaamsi tokko isin dhaama warra as keessa teessanii warra yuutuubaraa as keessa jirtanii jechuu kiyya. Nam tokkollee dubbachuutti hin jiru. Waa'ee keenya, waa'ee bultii keenya numaatu beeka. Numaatu irraa abba. Nam tokko akka ol baatanii dubbattanii hin barbaannu.
nuti hordoftaaf daawwattoota keenyaaf kabajaa isaaniif qabnuu fi gammachuu gadda keenya isaaniif dabarsina. Nutu ni geenya. Waa'ee dhimma keenya nam tokko hin seenina. Sanii obboleeyyan kiyya warra viidiyoo martanii viidiyoo adda addaa waa'ee dhimma namaa keenya qofaa miti waa'ee dhimma namaa waa'ee isin hin laalchisne ol baatanii warra haasoitan piliis dhaabbadha. Miira keessa nama hin galchina. Hordoftoota wajjin nama walitti hin dhorkina. Akkasii hordoftoota hojjetoota kiyya dhiifama naa godha. Fateen har'aa waan malee dubbattee jechuun keessan hin oolamu. Garuu dubbuma tanaaf xiqqoo miira keessa na galchee dhiifama naa godha. Wallaahi dhiifama naa godha. Rabbiif jecha dhiifama naa godha. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Wallaahi isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Saniifuu dhiifama naa godha. Narra lilaalina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.